Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam naga jirtanii hordoftoota chaanaalaa Razaan Tube jedhu. Hordoftoota kiyyaa chaanaalli kun chaanaalaa haarayaa subscribe like gochuu hin irraanfatina. Chaanaalli kun kan inni qabatee isiniif dhufe beekumtii nam tokko ogummaa nam tokko hanga beekuun argitanii waan irraa fayyadamee faayidaa argadhe isiniif qooduuf dhufe. Kanaaf wal hojiin haa dhaabannu chaanaala keessan haa guddifannu chaanaala keessan guddifadha. Akkasuma ani kanii qabadhee dhufe waan ofii irraa fayyadamee faayidaa bu'aa isaa argadhe. Sanirraa kan hafe akkasuma hiriyoottan kootiif qoode hiriyoottan kootis irraa fayyadamanii maaliidhaaf uummata kan kee baatee uummata keetiif hin qoonne akkasuma mootuyyuu rakkamii miidhamee waan kanaan tarii akka carraa tahee yaalamuus hin dandeenye qaanfatee saalfatee kan dhiise baay'ee jira. Maaf biran dhaabbannee naan jettee ijoolleen hiriyoottan kiyyaa waan na jajjabeessiteef isinii qooduuf kaayyoo chaanaala kana banee isin barsiisuu karoorfadhee kahee. Kanaaf isinis akkuma ani chaanaalicha kana isinii qooduuf dhufe narraa qoodadha. Chaanaala kana waliif qooda subscribe like gochuun akkasuma mallattoo bilbilaa coqaasuun na bira dhaabbadha. Chaanaala keessanii guddifadha isiniin jedha. Har'a kan ani isiniif qooduuf dhufe inshallah fedhii rabbiitiin waa lama kuni bishaanii burcuqqoo kuni sammuutuyyuu bishaan burcuqqoo kana qabadhe isinii qooduuf dhufe. Maalirraa fayyadamna kan jettan taate shamarree keenna irra caalaa kan mana arabaa akkasuma biyya arabaatitti biyya keessas tahee hojii humnaa hojjetee sigigaachuu gadaamessaa yookiin ammootuyyuu isa hormaata jedhan san gadi sigigaachuun bahuu osoo hin tahin maatsanii isa jedhaniin san sigigaachuu gadaamessaatiin kan uumame yookiin ammoo isa miidhama godhattee jedhan keessattuu shamarran carraan keenya yeroo kana biyya arabaatti qoodamee jedhe irra caalaan keenya parsantii 95 akkas 80 ol kan biyya arabaa keessaa hojjannu waan ta'eef jecha wanni kun nu saaxila. Kanarratti dabalatee ammootuyyuu yeroo ulfaa hin dalagnaa daa'ima qabattee kadalaydu hedduu jira. Abbaa carraa rabbi tolcheef qofatuyyuu olmaa fi ulfaanis akka gaariitti kunuunfama. Kanaaf dhiifama wajjin qofanna qabee ture. Kanaaf inshallah har'a ani waan ofii irraa fayyadamee akkasuma sigigaachuu gadaamessaa kana jechuu isinii qooduuf dhufe. Maali inni yoo jettani waan biyya keenyatti beekamu inni kuni shunfaa jedhanii. Shunfaa namni hin beekne hin jira jedhee yaadu faayidaa isaa ammootu ani warruma doktoraatiif dhiisa. Namoota hedduutu faayidaa isaa irraa dubbatanii jiranii waa hedduu fayyada. Guyyaa biraa faayidaa biraa keessatti qabadhee isiniif dhufa. Inni kun shunfaadha. Sanirraan dabalatee ammoo inni kuni maal isiniin jechuu barbaade namoonni hedduu biyyatti illee obbolaa kootiif ergee hin beeynuu naan jedhanii turan. Ani garuu naannoo keenyatti naannoo Oromoon guutuun hin beeyti jedhee yaada. Ham'ata jedhaniini qoricha yeroo garaan nama dhukkubu akkasuma tasamichi nama dhoyite jettu nyaatan waan akka hixaanaa wayiiti akkaan hadhaa yaada. Isa kanaafi shunfaa kaan ammootuyyuu zayitii kana qabadhee dhufe. Zayitiin kuni zayitii fedhe shariikaa fedheyyuu faafrikaa fedhe keessa kamiyyuu haa bahu garuu zayitii zayituuna tahuu qaba yookiin ammoo dhadhaa tahuu qaba kan ittiin fayyadamtan jechuu. Akkamitti akka fayyadamtan yeroo biraa inshallah viidiyoo dheerinnaan isiniif dalagee dhufa. Haa ta'u amma kana zayitii isinumatti himuuf dhufe shunfaa fi ham'ata dalagee isin argisiisa. Bismillah. Shunfaa maankaa tokko dhimbiibban naqannaa waan dhimbiibutti miicee walit deebina. Maankaa xiqqaa tahuu qaba. Maankaa guddaa miti. Shunfaa irratti wanni ani isiniif himu shunfaan kun nama nyaata lubbuun isaa hin nyaannellee nyaata hin banaafi. Dabalataan ammootu yoo isa kana fayyadamtan beelli deddeebi'ee isinit dhagahama. Akkasuma ammootuyyuu garaallee hin laaffisa. Nama garaa gogiinsa qabu garas hin laaffisa. Faayidaan shunfaa waa hedduu waan irraa fayyadamee argadhe guutuu sagantaan isiniif hima. Amma ammootu rakkinna sigigaachuu gadaamessaa yookiin ammootu miidhama hormaataa irratti waan qophii kana qopheesseef kanumaan xumurree sagantaa biraa irratti isiniif hojjedha. Shunfaa miicadhee dhufa. Shunfaa miicadhee dhufe kunoo shunfaan kana maankaa tokko nama beelessaa
saniif hin sodaatina. Nama lubbuu nyaata diddeef nyaata hedduu gargaara lubbuu banaaf. Bismillah. Akkana dhiidhee eega geessine bishaanitti goona. Bishaan burcuqqoo tokkotti jechuudha. San booda waliin dhoofna. Argitaanii inshaallah. Akkanatti waliin dhoofne qadaannee kenna. Waan kana ganama yoo goone galgala hirriba dura dhugna. Galgala goone ammootu ganama akka hirribaa kaane garaa qullaa dhuyna. Yeroo lama jechuudha. Torbaan jalqabaatiif yeroo lama dhuyna. Sirritti nama beelessa. Yoo kan daran baay'ee akkan daddafee kan isin beelessu taate guyyatti al tokko fayyadama. Al tokko akkamii fayyadamtan? Ganama yeroo hirribaa kaatan bishaan burcuqqoo tokkotti isa maankaa tokkoon ayixanii keettan. San booda ammoo qadaaddanii jechuudha. San booda yeroo hirribaaf kaatan galgala jechuu. Galgala yeroo hirribaaf kaatan isa kana waliin dhoowwitanii inni jala gad deebi'a. Isinii galee waan jala deebuuf jecha maankaa waliin dhoowwitanii dhuugdan. Maankaa waliin dhoowwitanii dhuugdan. Xumurree jirra qophii shunfaa. Amma qophii ham'ataatitti haa deebinu. Kuni galgala hirriba dura dhuuydan jennee walii gallee jirra. Booda sanii ammoo ham'atallee maal gootan isiniif fakkaate firii inni akka maastika akka hixaanaati. Namoonni tokko keessattuu warroonni biyya Arabaa jiran hixaana maastikaa jedhamu hin beekamu. Lubaanaa jedhamu hin beekama. Isas yeroo biraa qophii biraa irratti isin barsiisaa isiniif fida. Garuu addaan baafannee beekuu qabna. Kuni afaan Arabiitiin murraa jedhama. Lubaanaan ammoo hixaana sunis faayidaa qufaaf waan fayyaduuf inshaallah biiznillah yeroo biraa qabadhee isinii dhufa. Ammaaf ham'atichi kun akkan dogongorre lubaanallee miti maastikallee miti hixaanallee miti. Kuni dawaa mataa ofii danda'e yookiin qorsa mataa ofii danda'e. Afaan Arabiitiin warroonni biyya Arabaa jirtan axxaa irratti argama murraa jedhama. Warroonni ammootu biyya Faranjii jiraatan akkasuma biyyoota addunyaa kanaa irra guutuun isaanii jiraatan irra caala shamarree kennaaf bakki inni itti argamu mana qorsa aadaan itti gurguramu. Warroonni biyya keenya jiraatullee mana qorsi aadaa itti argamutti gurguramutti qorsi kun argama waan ta'eef hammata mana qorsa aadaa waan ta'eef isa kana akkam goona firii 3 yookiin hanga firii 5 fuunee bishaan burcuqqoo kanaa keessa buufanna. Argitanii isas qadaannee kaayanna yookiin ammoo yoo barbaanne isa kana waan goonu isiniif himaa turtiin na eeggadha. Isa kana ham'aticha kana maaliif akka sirritti daran nuuf kuramu aayilaanditti naqanna. Aayilaandii bishaan keessaa dhumatetti jechuudha. Bishaan ittiin isaan kanneen dalagnu bishaan garatti gadhuunu tahuu qaba. Kanaaf aayilaandichaan naqanne kunuuf jalatti hafa. Jalatti waan hafuuf aayilaanditti irra filatamaadha. Ham'ata argitan. Kunoo as keessatti nafne dafee ittiin kuramu. Aayilaandichaan naqnee yookiin laastikii qadaada qabu. Qadaada xiqqaa afaan xiqqaa ta'e akkasitti shafna. Isa kanas galgala yookiin ganama goona. Ganama goonee hanga galgala yeroo rafnutti akkanatti shafnee waliin dhoowwina. San booda ammootuyyuu ganama yeroo hirribaa kaane walakkaa aayilaandii kanaa jechuudha. Akka isinii galuuf burcuqqoo bunaa xiqqishuu yookiin shaayii fidee isiniif dhufa. Burcuqqoo shaayii xiqqishuu tanatti buustanii ganama garaa qullatti akka hirribaa kaataniin dhuydan. San booda ammootuyyuu kuni kan ganama dhugdanii yeroo mana fincaanii seentanii jettan itti haga ganamaatitti bahee bifa isinii jijjiirata. Mana fincaanii yeroo seentanii hirriba duras hirriba boodas kaatanii mana fincaanii seentanii erga fincaan xaharfattanii booda isa kana lolla'attanii akkasuma mana fincaanii irraa baatan faayidaa hedduu qaba. Sigigaachuu maatsanii hormaataa qofa osoo hin tahin dhiibbaa dhalaa fi ulfaan dhufuu fi akkasuma dhiibbaa shamarree keenya irratti dadhabbina hojii humnaa waan humnaa dalaganiin dhufuuf irratti waa hedduu fayyadama. Isas chaanaala viidiyoo biraa irratti inshaallah qabadhee isinii dhufa. Chaanaala keessanii chaanaala Razaan Tuub jedhu guddifadhaa bira dhaabadhaa subscribe like godha. Amma sammootu halkan zayituuna kana zayitii kana maal gootanii harka qiccanii inshaallah yeroo biraa guutuu viidiyichaa waraabee isiniif dhufa. Harka qiccattanii yeroo raftan san hirriba dura garaa keessan jechuu garaa keessan jala argitanii handhuura keessan jala qaama keessan luka lamaan jidduu harka nayxanii ol sukkuumtan akkana sukkuumattanii
garaa handhuura keessan jala jechuu bootaa garaan isin dhukkubu san booda ammootuyyuu carqii hiyyaaneen hidhattanii isa kanas hammata kana galgalaa fi ganama fayyadamtan. Galgala yeroo raftan hammata kana sirriitti ganamaa fi galgala fayyadama. Shunfaa kanas fayyadama. Faayidaa hedduu qaba. Hammatichi kun ammas fuutanii firii tokko warroonni sigigaachuu gadaamessaa irratti argame jechuudha. Firii tokko isa xiqqaa isa bifa bunnii fuutanii yeroo raftan qaama keessan bakka isin sigigaati saniin isinitti beeksisu isin dhukkubusanii qaama keessan keessa keettanii isiniin jedha qoricha dawaan saalan qabu. Dawaani waan wal barsiifnu irratti wal qaanfachuu fi wal saalfachuu osoo hin tahin waan fayyadamee hiriyoonni koo fayyadamanii irraa bu'aa argatan isiniif qooduuf dhufe. Akkana faayidaan hammataa baay'eedha. Ammatti himee waan hin xumurreef jecha yeroo biraatiif kaayanna. Shunfaa fi hammanni sigigaachuu gadaamessa akkasuma mootuyyuu miidhama wal hormaataa ka jedhan saniif hedduu kunniin sadiin baay'ee gaariidha. Hin ifatina immoo ammas kan ani isiniif dhaamu qorsoonni fayyadamnu guutuun guyyaa 2-3tti faayidaa isaa arganna ka jedhamu soba. Kanaaf obsaan walitti dhaabnee yoo xiqqaate sigigaachuu gadaamessaa kana deebisuuf sukkuummaa guyyaa tokko jidduu oolaa. Fakkeenyaaf kamsaa yoo sukkuumatte jimaata jidduu oolii qidaame sabtii deebi'ii sukkuumadhu. Isinii galee fakkeenyaaf kamsaa yoo sukkuumatte jimaata jidduu oolii sanbat xiqqaa deebi'iitii sukkuumadhu. Akkasii guyyaa tokko jidduu oolaa yoo xiqqaate ji'a tokko walitti dhaabdanii fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Hin ifatinna osoo hin ifatin fayyadama irraa faayidaa argattanii waan faayidaa argadde isinii qooduuf dhufe. Ammas irra deebi'ee chaanaala keessanii chaanaala haarayaa subscribe like share gochuu hin dagatina. Akkasuma mallattoo bilbilaa cuqaasuu hin dagatina. Viidiyoon haaroyni yeroo dhufee jedhe akka dafee isin gahuuf walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkuma beekamu shunfan faayidaan isaa faayidaa sigigaachuu gadaamessaa qofa osoo hin tahin warroota duuyidanna dhukkubaa jilbanna dhukkubaa lafeen isaanii dadhabanii laafanii jedhaniif hedduu faayidaa guddaa qaba. Dhukkubbii mataa akkasumas duuyida warri dhukkubullee hedduu barbaachisaadha isiniin jedha. Shunfan faayidaan isaa guddaadha. Kanuma keessa warri duuyida dhukkubus warri garaan goges akkasuma ammoo tuyyuu ammas warri argitanii lafeen jilbaa dhukkubus fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf inshaallah faayidaan isaa kana jedhameen dhumatu haa fayyadamnu fayyadamaa itti fayyaa gaarii isiniif haa ta'u.